akkuma argitan kana jechuudha sa'aatiin namaaf hin qusatamu sa'aatiin kuni ammatti aslaala namootiin sa'aatii kana argitan argaartanii sa'aatii 11 yookiin akka isin jirtanis sa'aatii 5 yoo xiqqaate dhugaa rabbi jechuu namni lama akka badaa meeshaaf jarjaraa jira haa ta'u malee ani guyyaa 3 meeshaa nam tokko wajjin yeroo gubaa jira amma jechuu meeshaa nama sanii ka hafe dhufe naan jedhanii ajajee isa san fuudhuuf deemaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee sa'aatii meeqaggaas hagamitti xumura ka jedhuu fi karaa deemullee walumaan ka isinitti argisiisu beenaa isiniin jedha kunoo akkuma argitan kana deemuuf cufee ka'ee jira shii karaadha kuni qoree qabaa abaaboon bareedaan kun qoree qabaa na waraane kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waaw maasha Allah tabarakallah namootiin biyya yaaddan asumaan laala eessa jirtu warri jettan har'aaf magaalaa Shaashamannee jira ganda duwwaa tokko isiniin jedhee kun ammoo iyyuu iddoo haragalfii yookiin iddoo boqonnaati argitanii meeshaan dhufee magaazina seenee naan jennaaniin deemaa jira kottu ka Hiddi maalif qoricha iddoo mareetii haragalfii kana namootiin akka tuffatu maasha Allah tartiibni waan bareedu jennee akkuma asitti argitan kana wantoonni ani ajajadhe guutuun isaa akka ani ajajadhennaan dhufne hordoftoota fi kabajamtoota kiyya turee jechuudha erga turee dhaqe asirraa jechuu bakka amma xumuraa na afoo kan argitanii kobilistoonitti jira baajaajii qabachuu fi achi magaazina dhaqee jedhe rakabootii Dubaayii faa ajajee rakabootii Dubaayii haphitu na jalaa dhufe asiin durallee akkana ta'ee Dubaayii rakabootii wayii ka deebisetu jira har'a ammoo ufii kiyyaa dhaqee magaazina isaaniitti hiikee laalee natti hin tolle hidhee hiikee jechuu akkana dhufa ashagamee isinii galee hiikee ammallee ofirraa deebisaa jira hin fedhu jedheeni jechuudha namootiin jechuu sufraa kunoo bifa kanaan madaabaraa jechuudha diizaayinii kanniin feetanii jettan kalariilee adda addaa fi diizaayinii adda addaatu jira abbaa gadaa as keessaa bitaa jira tokkoon isaa mootu iyyuu ka qarshii kumaattu jira akkasuma ka qarshii 800 jira maaliif garagara yoo jettan kunoo diizaayiniin kunniin qarshii 800 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaaleen amma dhufee jedhe ammoo kanneenuma meeshaa viidiyoo kana dura isinii waraabee jira miti meeshama kanniintu dhufe deebi'ee malee kabira akka addaa hin jiru isiniin jedha wannan isirratti isinitti immoo yoo jiraadhe meeshaa namootiin na biraa bitataa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadha warroonni sitti namoommadhe viidiyoo kee gaafsaniiti meeshaa kenna hin yaadinii viidiyoo waraabuuf hin jenqaminii meeshaa qofa nuu biti herreega godhii erginaan jettan wallaahi hedduu galatoomaa ulfaadha oromoo kiyya guutuu isiniin jedha oduu babbareedaa fi oduu gammachiisaa qabadhe isiniif dhufaa jira isin ammoo subscribe gochuudhaan na wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jedha badee dhufuu hin fedhu viidiyooleen ammoo yoo laallamne anna jibbisiisa alhamdulillah ilaalamu jechuu odoon tahini nama 50 qabaata viidiyoon 809 hedduu hin qaanfachiisa oromootii isiniin jedha maaliif jennaan namootiin tokko meeshaa kana tokkoon himii jedhani meeshaa bitee irratti hinima garuu ka gabaa irratti mee amma fakkeenyaaf jechuudha har'a yoo distiin tuni firii 3 yoo 5,000 isiniin jedhe boru yoo ammoo 6,000 taate mee akkamitti hin sobdanaan jettan san waan hin barbaanne fi meeshaa jiru isinitti argisiise isin ammoo screenshot godhattanii meeshicha keessan babbareedaa qulqullina qabu kana bitachuu hin dandeettanii isiniin jedha maaliif jennaanini akka qalbiin keessan isin gammadduuf suuqa dhaqee isinii waraabuu jechuun akka isin gammaddanii fi akka isinitti tolu magaazina illee nu waraabi yoo jettan isinii waraaba garuu magaazina kaartoonii malee hin jiru maaliif jennaanin hundi isaa meeshaan kunniin kaartoonii keessatti deebi'ee kaartooniin dhufa asumaan subscribe like share naaf godhaa isiniin jedha
hundi keessanuyyuu isin jaaladha isin kabaja maashinni saanketa yookiin daraqoota yookiin kurkutoolee Itaaliitu dhufee inni oriijinaalii isiniin jedha qarshii meeqa warri jettaniif ammaaf sa'aatii kanatti qarshii 4,500 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya dhiyooma kanayyuu 4,100 ture garuu amma baay'ee dabalee dhufaa jira warri meeshaalee adda addaa qabdan na biraa jechuudha waan akka firaashaa keessattuu ishi firaashni dhiifama asii namni na dubbise firaashni ka hajamtan ka barbaadan akka qarshii humna keessaniitiin bitachuu dandeettan